Nagaanii fi araarri Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoonni Alex Tuubii. Saayitii kana odeeffannoowwan kiristaanaan wal qabatan qabannee dhufneerraa hanga xumuraatti turtiin keessan waliin haa ta'u jenna. Dhaggeeffattoota keenya namooti yeroo jalqabaadhaaf fi gara chaanalii keenya dhuftan odeeffannoo nuti isin biraan geenyu ariitiin akka isin bira gahuuf chaanalii keessan kana ammuma sabiskiraayib godhaa isiniin jecha kallattiimaan gara odeeffannoo qabannee dhufneettan isin dabarsa. Jalqaba irratti odeeffannoo nuti argannu odeeffannoo waldaa araara Waaqayyoo addunyaarraa arganne ta'a. Odeeffannoo nuti arganne inni lammeeffaan immoo oduu baay'ee nama ajaa'ibuu fi nama rifachiisu kan biyya Naayijeriyaatti paastoriin tokko daandiin jannataa isinittiin agarsiisaa qarshii naaf kaffalaa jedhe ta'a. Dhaggeeffattoota keenya gara bal'ina oduu kanaatti isin dabarsaa hanga xumuraatti wajjin ta'a isiniin jenna. Sagantaa eebba oolmaa daa'immanii mana barumsaa Calalaqii sadarkaa tokkoffaa irratti waldaan kiristaanaa araara Waaqayyoo addunyaa magaalaa Naqamtee kutaa bulchiinsa Calalaqii keessatti kan argamu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti oolmaa daa'immanii kutaa 4 qabuu fi mana fincaanii qabu qarshii miiliyoona 1,336 fi 36,19 ijaartee guyyaa har'aa abbaan mul'ataa fi hundeessaan waldaa araara Waaqayyoo addunyaa namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayee mana barumsaa sanatti argamanii bakka barsiisonnii fi keessummoonni kabajaa argamanitti eebbisaniiru. Daa'immanii fi warra daa'immanii naannoo sanatti argamaniif baga gammaddan jenna. Akkasumas namni Waaqayyoo Raajii Masarat hojii tola ooltummaa gurguddaa magaalaa Naqamtee keessatti hojjetaniin waldaan isaanii baay'ee jajamaa kan jirtuu fi Waaqayyootti galateeffatamaa kan jiru ta'uu asumaan isin beeksisna. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya lammeeffaadhaan odeeffannoo baay'ee nama ajaa'ibu Naayijeriyaatti paastoriin namoota gara jannataatti geessuuf $700 gaafate. Lallabaan wangeelaa Naayijeriyaa tokko balbala gara jannataatti geessu kan kibba lixa biyyattii jiru akka beekuuf yoo kaffalameef bakka isaa agarsiisuu akka danda'u namootatti erga himee booda rakkoo keessa seenee jira. Paaster Adee Abrahaam poolisiitti kan himatame hordoftoota isaa tokkoon yoo ta'u namni kun paastericha balbala jannataa magaalaa Aroom Oogshii keessa jirutti si geessa jechuun $750 yookaan birrii 40,000 siquu akka isa kaffalchiise himeera. Paastoriin kun waa'ee balbala jannataa kana dubbachuu isaa BBC'tti amanee Waaqni inni tajaajilu amantii miseensota waldaa isaa akka qoruuf akka ibseef himuun kaffaltii kamuu garuu akka hin fudhanne dubbateera. Gamtaan kiristaanaa Naayijeriyaa ibsa baaseen Paaster Adee Abrahaam akka hin simannee fi hin deeggarre ibseera. Poolisiin bulchiinsaa Ekiitii ammoo miseensota waldichaa irraa ragaa barreeffamaan sassaabuun qorannoo eegalee jira. Waldaan Paaster Adee jalqabaa bulchiinsa Koogii ture. Achis gara bulchiinsa Kaduna kan Naayijeriyaa keessatti argamutti kan ture yoo ta'u achirraa immoo gara kibba biyyattiitti hordoftoota isaa waliin deemuun bulchiinsa Ekiitii keessatti wiirtuu ijaarrateera. Miseensi waldichaa paasterii kana poolisiitti himate sana booda gara mana isaa bulchiinsa Kadunaa jirutti kan deebi'e yoo ta'u haati warraa isaa garuu guyyaanuma dhiyaachaa jira jechuun wajjin deebi'uu diddeetti. Ta'us abbaa warraa fi haati warraa eenyummaan isaanii akka ifa ta'u hin feene kuni guyyaa guyyaan bilbila akka waliin haasa'an BBC'tti dubbatanii jiru.
Paaster Adee kan maqaa Masoo Nohaa Abrahaam jedhamuunis beekamu dhiyeenya miseensoti waldaa isaa maatiilee isaanii biyya alaa jiraatan waldichaaf maallaqa akka gumaachaniif akka gaafatan itti himuusaa booda ijoo dubbii ta'ee ture. Dhaggeeffattoota keenya addunyaan kun garamitti akka deemtu yeroo ammaa kana gaaffii keessa kan galee fi amantoonni yeroo ammaa kana yeroo kam caalaayyuu yeroo dammaqnee kadhannu ta'uusaa asumaan isin beeksisaa. Odeeffannoo keenya saayitii kanaaf qabannee dhufne asuma irratti kan goolabnu ta'a. Namoonni chaanaaliin kun isinitti tole hundumti keessanii fedha waaqayyoodhaan isin gaafannaa jaalala keessaniin chaanaalii keessan kana saabskiraayib gochuudhaan odeeffannoo yeroo yerootti isin bira ga'u argachuudhaaf saabskiraayib godhaa isiniin jenna. Sagantaa keenya yeroo kanaa xumurreerra eebbifamaa. Gooftaan si wajjin haa ta'u. Turtii gaarii.